Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota keenya jirra jirtu bakka rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'e isiniin jecha wannan irra qabadhee dhufee jiru waa'ee ahbaashii irratti mormii tokko tokko sooshaal miidiyaa kana irratti deddeemaa jirudha jechuudha. Sanirraa hin dubbachuu barbaade. Aayata garii keessatti innahu laqawlu rasuulin kariim jedha. Qur'aanni kuni jecha ergaa colleetii jedha duuba tokko. Kalammaffaa ammoo laa yamassuhu illa almutahharuun. تنزيل من رب العالمين ربي عالما رابوي قرآن كني جدا كناف مالي أمني وري تنزيل إنه لقول رسول كريم جدا جتشر قاج والليتي كجدو قفا قبتني ديمون أكمت برباچسي آية إسا تنزيل من رب العالمين إسا جدو أكمت لفتكتني inni sun jecha rabbiiti inni sun jecha rabbii miti jechuu ta'aa jira jechuudha lachuu quraanaa keessatti dubbatamee jira jechuudha kanaaf bakka tokkotti jecha ergaa colleeti quraanni kuni jedha bakka kaanitti immoo tanziilun min rabbil aalamiin jedha rabbii aalamaarraa buufamee quraanni kuni ka rabbii aalamaati jedha kanaaf mee asirratti ayata lamaan kana walitti finne haalaallume jalqaban awwalan إنه لقول رسول كريم كن قرآن كن جتش إرجاع الليت يجون جبريليتو جرا إرجما قد فيدي إرجمان مو أمة عرب سي حالا كناتين جبريلي فيدي يجودا إنه لقول رسول كريم قرآن كني جتش إرجاع الليت يجون مال جبريل مالي مبلغ غيره كتجيس يسويتشودا مبلغ تنزيل من رب العالمين مو حقيقة رب مرة يجودا حقيقة القرآن يكون هندين سايسا رب الراد في كناف إني ورقة الرجل كربي متي معنا سا كربي تيجون إمبر باتشسو وانا كناكون نما كفرسيسا مالف ربي زيد بطلا يمسه إلا المطهرون جدا ورا كلنا كابو مالي توقامو هنكابو ورا كلنا كابو مالي توقو هنكابو جدا ودوان يجودا كلنا ني كان قرآن كابو دندين يجودا osoo jecha namaa ta'e qulqullina hin barbaadu wudu'allee hin barbaadu jechuudha kanaaf namni qulqullina hin qabne qur'aana tuquu hin danda'u kanaaf qur'aanni kun inni nuti waraqaa irra jiru kun ka rabbiiti jechuudha maaliifi booddee qur'aanni kun rabbiirraa dhufe ganaa gama rabbii deebi'uudhaaf tahaa jechuudha qur'aanni fi qur'aanni kun yoo maanaa wallaaltellee tawaaba siif qabaa jechuudha kanaaf ka jibriil jedhu muballigheedha kan rabbi irraa dhufe jedhu immoo haqiiqaatti rabbuma haaya mee amma fakkeenya waliin fudhannee haalaallu rubbama yudaafu alqawlu ila almuballighi haasuman ilma namaa kana keessatti rubbama yudaafu alqawlu ila almuballighi takkee dubbiin ni irkifama gara nama geessuutti gara nama dubbii geessuutti ni irkifama jechuudha laal وغالبا التمو أكير قدات التمو وغالبا يضاف القول إلى القائل جنة يجولا جميع قرآن آية لمان كان أكر جنة وللترارسنا ربما يضاف القول إلى المبلغ وغالبا يضاف القول إلى القائل جنة يجولا هاي مي فكين كان مي أنقط ورات نوجين درا تكي دبين جزيه ممولال أكما أفان ما كينيت gizee deebinee fassarree laallu takkee dubbiin ni himama gara isa geessisuutti ni hirkifama akka irra guddaatti immoo gara nama jedheetti hirkifamaa dubbiin namaa kun fakkeenyaaf amma dooktor Abiyyiitu dhaamsa wayii dabarsee waa'ee magaalaa irratti haa ta'u waa'ee diinagdee irratti haa ta'u jechuudha dooktor Abiyyiin dhaamsa wayii dabarsee maal jedha zabana bara haaraa kanatti wanni kun godhamuu qaba dubbiin kun akkas ta'uu qaba akkana ta'uu qaba jedhee miidiyaa irratti labsa baasa kanaan raadiyoon immoo fudhatanii abiyyi akkana jedhan ganaa dubbiin ganda keessaa haasaamee akkam jedhama arra raadiyoon akkana jettee jedhama kanuma abiyyiin jette kanayyi raadiyoon akkas jettee jedhan garuu raadiyoon kan abiyyi himuu jirti raadiyoon arra akkas jettee jedhan summaali muballig raadiyoon muballigeedha ka geessisu haqiiqaatti immoo rabbi namni jedhee oo eenyu rabbi jechuudha kanaaf akkuma nuti akkasitti beennu kanatti bakka kaanitti jibriil jedhee bakka kaanitti immoo rabbi jechuun jibriiliin
geessisaadha muballigee jedhama ka geessisu laqawlu rasuulin kariim jecha ergaa colleeti jechuudha kasitti kara ergaa collee narraa fidee sitti himaa jira akkasitti adda nuu ba'uu qabaa jechuudha daawwattoota keenya angasuu sheer nuu godhaa isiniin jechaa sagantaa biraatii walitti deebinaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu